ni jira wanti xiqqoo ati waan xiqqoon takkisee barreessitee nu keessatti jajjabina uumaa nu keessatti jechuun mootummaa akka qabnu nutti dhaga'amaa jechuudha. Saniifuu nutti tolee thank you so much natti tolee jiraanii. Kanaafuu wanti nuti barbaannu nagee waan taateef irra deebi'aati waa'ee uummata keenyaa kan irra deebi'aati. Irra deebi'a waanuma kalee godhu jiru san irra deebisna jechuudha ammallee. Hayyee maatii teenya gargaarsi keetii fi sagaleen uummata Oromootiif ta'uun kan ka'e nurraa hin dhaabbatini. Maalat isin warri dhageettii qabdan kuni irra deddeebitanii itti dhimmamtanii wanta kana kaasuun isanirra jiraata. Galatoomii galatoomii badina. Guys, copy link na gola accounting kiyya wanti teebar. Saas pura saa nagarsaa jira. Warning ginaaf kan maali fi harkan akkana gadee. Waayoon garsiisee barakkas jechuun waan biraa godhu jirtan anja TikTokiin koo dhugaa rabbi afaan hin beekne afaan barreessaas dhufe chuun najja amma chuun hin beekan amma saatan copy link na gola. Copy link na gola. Aku mati tatu walale halafa meleki dawade. Dafa copy link kuma kudani ga daddafa game. Akkana gisee copy link naaf gootan akkana jaalattanitti copy link godhaa okay hanqamta ka akkana jaalattanitti jechuudha. Deebi'aatuma sagalee taa'ee sagalumata daandiin banamuu akka qabuuf waqqa dubbadhaa irra deddeebi'aa dubbadhaa Facebook irratti barreessaa furmaanii tokko hanga dhufu nam hiifachuun qabnu bar. Dafnee waa ifanna baay'isawee dafnee abdii muranna namni jireenya isattis waa hundarratti abdii muratu bika guddaan ga'u jechuudha. Abdii murachuun isin irra jiraatu. Yoo waan hunda daddaftanii bar waan takka irratti cittiran ni jijjiiramaan bar wanti hin jijjiiramne hin jiru bar. Waan gaarii harkachuudhaaf lafaa nu barbaachisa jechuudha. Okay? Yoo lafaati malee wanti takka hin dhufu akkumatti lafaa kaatee guyyaa lamaaf sadiitti wanti fiddiin jiru. Dirqama lafaa sirra jiraata. Guyyaa lama sadii iyyitee maal fidda maal fidda guyyaa lama sadii maal goota guyyaa lamaaf sadii mee. Ilaa amma akkuma sadiirra jirtan copy linkii maal taatan? Amma bakka waan biraa haasawinaa kotta seenaa. Guys, qabbantii isin bira seentee jirti hedduun qabbanaa jira bar. Ayii jette Mu'aaz kosseen himi. Wallisuu sirra jiraata Mu'aaz. Networking keeti mukiyya. Umar. سيني رمتيري يا أمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتا ما. إيه نجرا والله نجرا كاجايبتي. فالستي. Maaliin gaggabeemu? Mu'aaz? Wallahi dhimma baay'ee tokko garaana nyaatiin beektota Oromoo laayiviin inni irra dhaqee jalatti hin barreeffatin hin jiru beekte. Hayyee. Dubbadhu. Yaa waa biraati miti gurbaa Oromoo tokkotu na biratti baay'ee tokko miidhamee jira.
gurbaanni artistii اللهم صل على محمد سيدنا الرجيم هاي دبتها جرت مويت نتبنبرة Muitii irratti waan biratti jirtaa sagaleen kee immoo nagaamaa bibi. Muitii irra jirtaa sagaleen kee nagaamaa. मैं वीडियो बनी एनी बंका गिዜ inni dhufe hottu wayure artisti eenyu sila dura fi dire gurbaan sibran jiru miti osoo gurbaan sibran jiraati akka waaso nare ammalli ummata sagalee siitee baran ammalli warra koomentiitu sagalee Ege, ummanni si dhaga'u hin jiru. Ege, ummanni si dhaga'u hin jiru waan ta'eef ammuis godhiiti muitu irraa kaasi. Muitu goote ammuis goote jiran nagaamu. guys copy link hanqana jaalattan jechuun 4,000 jechuudha. Amma dhaga'u jirtan yaa saba. Ajira maatiin dhageenya kan keeteen jira. No nuti gasti qofa dhaga'u jira ummanni jalaa dhaga'uutu jiru bar dhaga'u jirtani guys. Nu gasti irraa dhagaa jirra. Okay amma inni dhaga'ame dubbadhume. Wanta biraati miti akka Oromummaa tokkotti gurbaanni kun wallaahi billaahi imimmaaniin qabachuu dadhabee ijoolleetu natti fidde akka Oromoo tokkotti fakkeenyaaf ijoolleen Finfinnee keessatti safara kanatti na qofa beetti. Gurbaa kana yaa waraana galee waraana keessaallee meedikaalii miila kana keessa dhaamaan itti fakkaata meedikaalii darbuu didee bakka isaa karaa irra ciisaa ijoolleen qabdee natti fiddee gurbaanni kun nama akkanaati bakka akkanaa ture adaraa yoo danda'ame gargaarii naan jennaaniin torbii kana gargaaree gaafa ni qoradhee jedhu gurbaanni bakka nama seenaa Oromoo baay'ee beeku nama Oromoodhaaf jecha maraatee jiru garuu maraatee mataan isaa hin gadhiifne wallaahi ammoo soona bira jiraannaan haasee naan dhageesse makki baay'ee tokko nama azzansiisu. Sanarratti immoo sirba 45 guutuu sammuu kana keessaa qaba beekta. Kanarratti sirba koo kana keessaa sirba 3-4 otoo nama itti gurguru argadhee gurguradhee anillee jechuma tokko lama waan Oromoon hin dhagahin uuman sammuu kiyya keessatti hamma yoonaa qabadhee jiru barreeffadhee jiru kan Oromoon biraa gaheellee du'e. Nin barbaada hadaraa akkan Oromoo bira gahu naa godhi naan jedhee na kadhatee anis waanan godhu dhabee gidduu kana waanan qabuun biran dhaabbataara garuu kana irratti dabalatee hamma yoonaa namni beekamtii qabu tokko wanti inni dhufee bira dhaabate hin jiru beektee gama miidiyaatiin. Hayyee gaaffii si gaafadhu jira na dhageeffadhu.
Duraan dursoo artistiin maqaan isaa eenyu? Itti aansuudhaan immoo sirba 47 moo 40 qabeetti. Qoy hin fixanne. Sirba 40 qabu jettee sirba isaa tokko akka nu dhageessisime sirbi isaa tokko kami sirba xiqqaa kana baasee gaa jechuun sirba hin baafne sammuu keessaa qaba makki hin baafne gurbaanni bakki inni ture na dhaga'i tokkoffaa gurbaanni kuni sirba 47 sammuu keessaa qaba. Dachaas Muhammad wallahi makki nama dinqi oromoon dinqisiifatu gurbaa kana ka'ee maqaa keetiin isa ta'u maqaa nama biraatiin isa ta'u miidiyaa kana irratti immoo hin beekama inshallah ni sammatee nan gargaaraara beekamtii ni argata artistii miti haaduma sirba baasin jedhamu sirba 47 sammuu keessaa qaba jettee bar amma nuti artistiidha sirba gizeetu artistii miti sirba 47 sammuu keessaa qaba jechuun nama sirba baasuudhaaf kaayyoo qabuudha malee ammaaf sirba baasee uummata biraan hin geenye jechuudha miti. Sirba baasuudha Oromoo biraan gahuudha sirba baasuu dhiisi jechaan Oromoo biraan gahadheetuun hadha du'ee fedhuun qaba garuu immoo dandeettiin dhabee jedhee natti boohee dhufee na dhaga'i makki sii galee. Fidiin isa fidiin. Hayyeen akkamitti amma fakkeenyaaf bootaa bultumaa jira inni bootaan algaa qabeef jechuudha ganama malee hamma argachuu hin danda'u amma viidiyoo isaarraa amma kanan waraabee jiruun sitti agarsiisa. Walumaa galatti ammallee sirba kanan baase malee hin gurguranne jechuudha. Ammallee sirba baase malee hin gurguranne baasuutti fuuldureetti karoora qabaa jechuudha jajjabeessuudha akka inni baasuuf. Yaadicha akkasumatti fakkaata. Rakkoon hin jiru sirba 47 sammuu keessaa sirba guyyaa keessaa fakkeenyaaf an guyyaa keessa makkiyaan amma sirba yoon baasuu fedhe guyyaa keessa rakkoo hin qabu waan baasuu nan danda'a. Gurbaan kun immoo nama guyyaa keessa sirba baasuu fi karoora tume osoo hin taane nama Oromoof jecha maraatee jiru gurbaanni kun yaa Oromoof jecha maraatee bakka yeroo kanatti uffata akka nama uffata malee deemaa jiruuti. Wallaahi ofitti qabne. Amma laal amma as biratti jechi. Wallaahi. Laali maaltu jira seetee gaafa waan tokko haasa'u waan fakkaatu tokko haasa'u nurra jiraata sirba 47 qaba gizeetu nurra jiraata. Nu dhageessiseenna sirba 47 sammuu keessa sammuu. Kunoo la gurbaanni kunoo dala. Obsi dubbadhu. Sammuu keessaa qaba itti meebii ta'uu danda'a ilmi namaa hundi akkaataa itti sammuu keessatti waa qabatu jiraachuu danda'a. Inni sun immoo amma jechuun nama sirba qabu yoo ta'e warri jiran jechuudha. Warroonni aartiidhaa irratti hojjetan jechuudha. Namoota akka saniitiin wal quunnamsiisne wanni karaa salphatti nama jireenya isaa jijjiiruu danda'udha. Nama jechuun sirba 47 katabee sammuu keessatti qabate yoo jiraate sirba isaa sana gurguratee jiraachuu nama danda'udha sigalee. Namoota akkasii immoo wal quunnamsiisaanan. Kanaafuu akkam goota wal quunnamsiisaanan. Mee muuyyiin godhuuf sagaleen kee. Subhaanallah. Na dhagee jirtaami amma inni nama jechuun beekumsa qabudha. Amma akkaati dubbattutti sirba 47 barreesse jechuun namoota artistootatti gurguratee jireenya isaa osoo Oromoo irraa hin kadhatiin osoo gargaarsa hin barbaadin jiraachuu nama danda'udha jechuudha. Namoota immoo ogummaa san qabu warra ogummaa san qabuun ani waliin quunnamsiisaan. Ati garuu wanti gootu inni dhufee akka ati amma isaaf dubbatte kanatti isarraa dhaga'uu barbaanna jechuudha. Nama akkamii akka ta'e eenyu akka ta'e barachuu barbaanna waan ta'eef isa fidii hootuuti sanbooda waan kanaa sanbooda haasofna tolee. Rakkoon hin jiru. Finfinnee keessan jiraadha. Yaa wallahi. Muuyit godhi muuyit irraa sagalee uummanni si dhagaan jiru. Muuyit godhi muuyit godhi. Amma muuyit godhi muuyit irraa ammas kaas deebisi. Amma dubbadhume.
gurbaa kana gaafan taarika isaa qoradhu nan boohe amma viidiyoo tokko gadhiisee wallaggaadha gurbaa kana namni wallaale hin jiru ijoolleen baay'een koomentii barreessan wallaggaa irraa naa barreessanii viidiyoo isaa gadhiise. Amma reefu Harargee hin jenne. Barra Harargeetti dhalate. Oh my goodness. Amma reefu kana mucaan warra Harargeetti amma wallaggaa itti. Because amma akkam gootanii beektaa mucaa viidiyoo fokkii. Na dhagayeekaa. Wallaggaatti na dhagaye Harargeetti dhalate kan inni jiraate wallaggaa waggaa 7 jiraate naan jedhee beektaa. Isuma yoo fiddee ati bakka isa fidiiti isarraa baranna waan barbaadu san isarraa baranna.